Taphoonni Champions League Awurooppaa marsaa 16ffaan kibxataa fi roobii ni taphatamu. Kanaanis kilaboonni Premier League England kilaboonni 6 marsaa 16ffaa keessatti kan argaman yoo ta'u, kanaanis seenaa Champions League Awurooppaa bara kana galmaa'eefii jira. Gaafa kibxataa galgala sa'aatii 2:45tti Galatasaray Liverpool keessummeessa. Liverpool bara kana Premier League England irratti ga'umsa gaarii agarsiisuu baatus Champions League Awurooppaa irratti ga'umsi isaa olaanaa ta'e kan mul'ate yoo ta'u, taphni kun isaaf murteessaadha. Gaafuma kibxataa halkan keessa sa'aatii 5tti taphoonni 3 kan taphataman yoo ta'u, Newcastle United Barcelona keessummeessa. Bara kana Barcelona La Liga Spain keessatti ga'umsa olaanaa irratti kan argamu yoo ta'u, liigichaanis dursaa kan jiru yoo ta'u, Newcastle United salphaatti mo'uu danda'a kan jedhamu tilmaamni kennameefii jira. Atlantaan Bayern Munich waliin Atletico Madrid Tottenham Hotspur keessummeessa. Gaafa roobis itti fufuun taphoonni 4 kan taphataman yoo ta'u, sa'aatii 2:45tti taphni Bayer Leverkusen Arsenal keessummeessa. Bara kana Arsenal morkii waancaa 4f morkachaa kan jiru yoo ta'u, ga'umsa olaanaa irratti akka addunyaatti mul'isaa kan jiru yoo ta'u, waancawwan kana keessaa meeqa milkeeffata kan jedhamu kan eegamu ta'a. Sa'aatii 5tti taphoonni 3 kan taphataman yoo ta'u, Real Madrid Manchester City keessummeessa. Taphni kun daraan murteessaa fi si'oomina guddaan kan eegamaa jiru yoo ta'u, Real Madrid La Liga Spain keessa lammaffaa irratti kan argamuu fi Manchester City Premier League England lammaffaa irratti kan argamu waliin morkii cimaa gaggeessu. Kanaanis Real Madrid fi Manchester City kilaboota addunyaa irratti sadarkaa olaanaa irratti beekaman yoo ta'u, kanaanis taphni kun kilaboota kana lamaaniif baay'ee murteessaadha jechuudha. Sanaaf eenyutu marsaa itti aanutti carraa kana bal'ifata kan jedhamu xiyyeeffannoo fi si'oomina guddaan eegamaa jira. Tapha biraatiin Bodo Sporting Lisbon waliin PSG Chelsea waliin ni morkata.